Gaafoonni kana kun jiru dirqama nama keetiin dubbannu miidiyaa wanti afaan bantee fayyadamtee as gubbaatti teessuu hin jirtu. Abbaa fayyadamaan ta'an. Ifi namarratti deemtee daban hojjetin sharri irratti hojjetin saniin alatti immoo just nama kee gaafa inni horrifamu gaafa gartuu gabbaatee hin dubbanne maala haadha keetii daleede miidiyaa kana gubbaadhaaf na aldayyuus sinii galee. So kun sodaa kana sanii miti. Fakkeessitee jiraachuu miti. Dhugaa nama keetii dubbachuun immoo jiyyuu dirqama sirriitti. Kun daa'imni tumameera. Akkasitti immoo immoo jiyyuu dirqama. Tokko miti lama sadii fidanii ciibsanii tumuun dirqama. Bushti. Waliigallaa. Jaalibsaa bagana kan dhuftee jaalibsaa weessi barbaanne sooraa turee folseenee mana jaalibsatti garree jirraa mucaan tokkotu mucaan bee jira nabira jira jeeti bee bu'ee himtuu cirraa yaanee jee wanni kun dhugaa moo ta'u moo agartanii mucaa tumametan agartanii dhibbatti saayinyitan. Hai sooraa tokko na jaa. Deemfiti mana biratti akkasaa jiru. Sora kau debi. Qoosaan takka hin jirtudha. La qoosaan takka la irra diddiibaa jirtudha. Namni nama sodaatu hin jirudha. Amma ijoolleen yoo qaban ijoolleen qabdanii jirti. Ni jirti kun qabnee argaamna. Abbaa afur. Ijoollee arsii qabdee lamaati qabaman. Okay gaafattee maqaa isaanii ganda isaanii hunda gaafattee. Arkiilitaati. Gaafatan. Okay. Dhaggeeffadhaa. Ijoolleen Oromoo guutumti keessan. Oromoo kutaa 11 akka nurra laalle maaliif jennaan daa'ima keenya qacalee kichuu uumaan beeyne afaan Oromoon beeyne afaan Arabaan beeyneetu miskiinaatu cafaqamaa ashaadu arsii jedhi jedhaniin. Ijoolleen Harargee guyyaa tokkoo miti guyyaa lamaa miti sadaffaatti deebite wanni kun. Namni dubbate hin jiru. Namni haasawa hin jiru. Namni waan sanirraa irrallee ilaalee hin jiru. Callifnee bira kunne wanni abbaan lamaan sana ragaa qabdu jenne. Kabillaan waraanamellee. Garuu kun har'aan tuni ragaa qabdi. Dheengadda gaafa Jimmaa fi Arsiin wal loltu wal qabanii wal cafacafanii amma wal kabajanii wal bira deeman. Walloo fi Arsiin gaafa wal qabdu wal cafacafanii amma wal kabajanii deeman. Amma Jimmaan bakka Jimmaan jirtutti Arsiin gara galtee fincaantu. Bakka Walloon jirtutti Arsiin gara galtee fincaantu. Maaliif waan sodaattuuf waan if kabachiisaniif. Garuu Harargee waan gartee hanga ammatti ilmaan bareentumaati ilmaan atiiran keenyaa jettee kabajju. Kabajaa gootuufi sodaa itti fakkaattee ganamaa galgala nurra fincaanaa jiran. Dhaggeeffadha. Ni kabanya ni kabanya. Kabajaa qabnaaf ni qabnaaf. Garuu kabajaa nuti isaaniif qabnu san sodaa isin fakkaatti. Kanaaf if kabachiisuun dirqama. Asirraa nama arrabsuu malee, asirraa afaan banuu malee lafa waata kana man gootanii jedhaniiti. Kan waan kana nu galchan. Sigalee kanaaf namuu as booda wal cafaacafuu taasisu wal cafaacafuu. Hin cafaacaftu taatanaan ammoo tokkicha qabdan kana bira habiraan qabina hanga isaan qabanitti dhaggeeffadha. Qabdeemi erga qabde tokkicha isaan qaban amma qabdan kana bira habiraan qabina kanumaan isa sanbaafna. Ebsa lamar kagam. Lamar kagam. Lamar kagam. Amma dhaggeeffadhu. Amma shabakaan dibaatee ijoollee moortira na deebita. Itti fufita. Hanga amma isaan kana qaba hanga gadhiisanitti qabdan kana qaba habiraan qabina hanga nuti qabaa isiniin jennu habiraa achi dhiisa. Lamaanuma kana qabnee akka isaan kaansan godhan goonee gadhiisisiifna. Gad hin dhiisan taanaan yoo san ajjeesanii bachiisaniis nuti kan ajjeefnee bachiifna. Rakkoon tokko hin jiru. Tokkoo fi tokko. Hoggisa walirraa kafalanne ammallee deebi'anii isaan nu dura haa tuqanii. Hin tuunu nuti ammas. Gaafa san boodaan ammoo itti deebinee kafalan ammas. Senegalee hoggasan nuti hin barbaanne isaantu nu barbaade jechuudha. Kanaaf ijoolleen Arsiidha. Keessaafuu ijoolleen. Ijoolleen keenya koppiliinkii ishee godha gaayif. Manni gurgurachuu jira hundi keessan koppiliinkii godha. Afaan Ijoollee Qoy ijoolleen asirraa buutamee bu'anii shabaka qabanii nama lama harkaa qabanii amma viidiyoo cufsisiisnee akkaawuntii tokko irra gurgurame gabboonni akkaawuntii biraatiin dhufanii ijoollee lama harkaa qabna ijoollee nyaachisu jiran ijoollee nagee qabdi. Rakkoon qabu qubaan qaba rakkoon qabu amma wanni nuti dhaammannu wanni nuti isinitti himnu jechuudha dhaammannu miti wanni nuti isinitti himnu daddafaatii mucaa fidaa bakka kaayitanii mucaa tumtanii xiqqaa karaa deemu jiru isaa nyaatee hin quufin qabdanii tumtanii shaadaa arsii qabsiiftan shaadaa sirkaa qabsiiftan sanii
Kootaati fidaa koota. Bakka tokko qabdan nuti lama qabnee qabna. Yoo lubbuu taatee lubbuu yoo wal qabu taatee karra qabamu ni beektan dhibbatti. Akka koota Oromoon nuti namti. Harargee bakka gartee. Unoo sooreen dhufe dhaggeeffadhu ibsaa. Unoo sooreen dhufe amma. Toora kottu. Amma tooraa fi ibsaan bichaan wal gaafatanii hiidhagan. Soora welcome ani dubara gaafate. Soora. Mutu kaafadhu. Ala deemaa jira bakka tokko. Rakkoon qaba waafitatu. Ala deemaa jira. Agatuu koppilinkii godhaa share godhaa guys. Koppilinkii godhaadhaa nuti lafaa kaanee waan qabne nama keenya kan tumanii irra hojjetanii cafaqanii wanna godhan saniif nuti beegartee gabbaanee dubbannee ijoollee miira kee deemtee abdee fiddee. Ni nagaa Soora akkami nagaa? Nagaa jirta. Irra galata rabbi wayii si gaafata Soora kiyya. Kalee gurbaan si dubbiti yenneen si dubbifne. Itti oofsi si maatii deemna. Kalee ijoolleen ta'isi ijoollee qabdee akka qabdetti amantee jirtaa meeti? Sagaleen kiyya moo Kasooraati? Kasooraati. Kasooraati koo yaa deebu koo shabakaadha. Koppilinkii godha. Koppilinkii biti mudda obboleeyyan keenya. Timudda. Godha. Qabna rakkoommaan isin aboo muutii irratti hin qabina oduu namni haasoo jiru yaafi moonopoliin naan abu gochuu. Ani ijoollee Arsiiti Arsii. Litaati. Ayah. Muti kok dimecah lah nama kanin sekalian dia bisa wanti. Warni kamu di kamar datif. Aja mati. Dalat kita gefat tu di rakong kabur ya rakong lagi gefat dalah bala nama tokotin miskin ibu ramai tu lagi gefat tu. Muti kau du fadi ni. Fadi muti kau rakong kabur. Muti kau amal letan ni. Muti rak mugo di cara. Iya. Muti ni reti kau kenal sekarang apa dah? Oh bila. Muti seraka bayon. Anda lagu. Muti seraka ba. Ewa, oke aja. Aja aksmati muti rak datang tu. Dubadu Soora dalam tadak amif. Bala nama tokkotin amma ilala ya lagi baddo jala kana jiraate ijoollee san sibbeeka gadhiisiisi ijoollee wallahi dhugama sitti mujamba gadhiisi bala nama tokkotin akka namni hundi hin galaafatamne bala nama tokkotin akka tasamoonaa sun hin deebine gadhiisaa nama hamba iwwatu waatin naachuu booda namni akka amma haasanii miti akka amma haasoftan kanaa miti booda waan biraatu dhufa jechuudha beeta walloo fi ijoollee waan wal godhana dura warra ijaa deemtanii immoo arusii maal jettanii golftan luchee haadha keessanii salaa diqaalawan arsii qabe moo maalaaf wallahi nam tokko nama aarsa nama walitti naquun deemina billaa aleekum miskiina qabeef kalaatu mateera wanni biraan jiru gadhiisaa nama hamba ammallee nama qabe kana beeyna nama qabee dararaa jiru kana beeyna ila odoo wal agarru akka gande kamtu qabellee beeyna gini immoo wanni akkanaan ta'u gadhiisaa nama hamba himneerra kanuma caalaa waan jiru wanni bira gadaa dhiisan Soora dhugaa akka dubbachuun firaamma kaleefaa akka dubbatanii namni qabee bitu jiru amma mucaan kuni wallahi billahi achi kuteetuma fidee dhufeetuma kaameruma isaa barbacha arkeen hunu amma mucaa laaki kanallee akkanuma dubbanne nu gadhiisamaa inni nama hambaa fidaa gadhiisaa inneen bakka jiru kanallee akkanuma dubbataa turre kana yoo fidanii gartee kaameraa bananii galee kite wallahi namni akka dubbatu jiru namni akka tuqu jiru jechuudha yoo kaan ammoo namni wal dararaa jechuudha foodii shabakaa sirreeffadhuuti takka gartee kijiba maal jaan kaameraa itti banii itti qabii fi isaan lachuutu jechuudha nama lama ammaas by the way tokko miti jechuudha nama lama lachuutu Sooraan haa dubbisu loqoda namni fi wallaaluun jiru namni gosa fi wallaaluun jiru namni ganda fi wallaaluun jiru hunda haa ittiimu jechuudha hunda haa ittiimu kijibaa fi fakkeessuudhaan ijaan nuti dhugarratti malee kadhannee kalee dheengaddaa mucaa daa'ima haadha abbaan biyyaa ba'uu jirti jechuudha dhabama godhanii jechuudha hayi maali yaaqii namni fedhee bari Oromoo jaalattee bari ganda fi namni jaalanni jiru bara obboleessa kee kajoollee argeedhaa obboleeyyan kiyya naadir madda ijoollee arsii firqaatiitu najjeetu jira jee iyyu kalafa dhiisan baay'eetiin asirraa afaan banee ta'an maaliin eenyuun hayi
Ati waa Itti bani sagalee itti bani. Ila. Namni balaa kana kaasu nama ganda takka beektaa kan gini maqaan badu walitti arsii guutuudha. Wallahi dhugaa rabbi dhiitaa waan akkana jira. Sirkaan maqaa itti nyaata. Boozii kana muutii qabadadiin caalaa gisa takka mee muutii qabadadiin gurbaan tiktokii nama biraatu tiktokii biraa laalu jira. Tiktokii biraa laalu jira. Tiktokii tokkicha qofa irra deebisaa jiru. Hojii namatti biraa jawwaala biraa laalu jiru. Achuma kadhu jiru. Achuma kadhu jiru. Hojii namatti biraa jawwaala biraa jiru. Biraa fagaadhu achi deem jala. Abboo akkana godhaa ila caala amma dubbii baay'isuun faayidaan qabu beekta ila isin dhugaa qabdanii dhugaa namaallee haaluun hin barbaachisu. Eega namni keessan qabamee tumame nama keessan qabamee tumame bahuun isaa bahuudha. Kanaaf isin kana booda nama biraa dabaltanii nama biraallee hin qabsiisinaa namni biraallee akka dhufu hin godhinaa. Eessaan yaaki sagalee nu deddeebisa. Oromiyaa muutii qabadhu Omaan maal keeru kun. Namni biraallee akka qabamu labsii biraan labsina caalaa nama qabdan kana ammootiyyuu boodallee isin gaafachuu waan hin oolleef nama qabdan kana haga falli wayii argamee dubbiin tuni seeraan dhumattutti nama qabdanillee gadhiisuu seera tokkoon ragaa tokkoon alatti namallee gadi hin dhiisinaa caalaa dhageeffadhu yoo akka nuti akkasii komandootti akka arsiititti nama kana qabe kutaa nama kana qabe illee himaallee jirtan. Nuti akka keenyatti walitti deebinee yoo barbaannee nama kana arginee isinii baafne yookaan ammootiyyu namni tokko rakkoo dalagee kutaan bal'aa nagana ga'u kun ammootiyyu keessatti miidhamuun hin barbaachisu. Ijoollee nama isin qabdan tun ijoollee nama quballee waan kanallee quba qabuu miti. Kanaaf warri waan kana qabee waan kana dalage arsiin hin erganne siif komandoon erganne. Kanaaf nama biraallee qabsiisuufillee labsii biraan baasinaa warri ammoo gurbaa kana qabsiisellee dhagahu jirtan. Kootaati mucaa hambaa bakka inni jiru hima. Dubbiin amma kaate tun dubbii salphaa isinitti fakkaatiin boru ammootiyyuu rakkoon guddaan rakkoon lubbuu namaa deemuu danda'a. Kanaaf ammuma isinillee dubbii tana asirratti nu eeggadha nama asirratti dhaabaati nama keessan ijoollee maqabdan tana irratti gurbaa keessan barbaadadha. Namni biraa kan dabalamne dhoorkaa. Namni hambaa akka qabame namni keessan ka harka keenya jiru nullee isinii barbaannaa warri qabellee kunoo akka jedhaa jiranitti hayaallee nama beeynu. Rakkoon qabu keessanillee barreessinaa fi informeeshina mucaa kanaa isinii socha. Akka galgalaatitti ijoolleen tunillee akka hin tumamne galgala nu hundi walitti dachaana. Yaa yaallee gaafannee ijoollee tana liivii baaftanii akka hin tumne. Akka ijoollee fichisiisa. Ijoollee durriyyee gartee waatii dabaasir jirtuutu qabee mucaa irraa qabaa mucaa akka nuuf fidan sanillee irratti hirmaadhaadha. Yaadachiisaadha viidiyoo dalagaatii mucaa fichisiisa. Nuti mucaa hin tumnu hin tuynu obboleessa keenya. Yoo mucaan san dhabame bicha dhabama malee mucaan san nuuf hinnaan hin tuynu jechuuti. Arraas boruu hin tuynu. Mucaan hin tuqu ammaas nyaachisee obaasee wajjin jira jechuudha. Si galemi akkasitti jechuudha mucaa nuuf fida. Mucaa nuuf fida barbaadadha. Sagaleen tijanii dhagamtimi gaayis. Dhagamtimi nuuf fida. Inni dhagama kala hayyee gurbaa nama amma sooraan jiru kaa gurbaa amma yahayaa jedhu keessaan hin barreessaa fi ilaala. Mucaa kan isinii barbaannaa yoo gadhiifamee jiraatillee gadhiifamuu isaa isinii ibsina. Warri ammootu yoo jala deemtanii hin kadhatinaa maarree jettanii jala afaan bantan jechuudha. Boru wayita namni gadi bahee asirratti gastii kana ol guutanii isinii shakashakan gaafa sana jala deemtee ashaangulliitti boochaa gadhiifte jechuudha. Waa takkallee nama godhuu hin dandeetta. Kijibdoota. Nama namaa qabdi namni ganda namaa tuqu jalqaba numa. Namni ammootiyyuu gartee boodarra yeroo namni waa namarra dalage akka waan badii jalqaba ofii balleessanii badii namarra kaa'uun hin taatu. Nama hambaa akka qabdan yoo gadhiifamee jiraate gadhiifamuu isaa ragaa fidaa ideessa. Kana mucaan keessan gadhiifamee jira. Yookaan ammootiyyuu nama kennamaa qabdan jechuun hin danda'amu. Nama namaa qabanii shahaadaa qabsiisanii nama kiyyamaa qabdan jechuun hin danda'amu. Nama isinii barbaannaa haga galgalaatitti nama tokkoyyuu hin fidinaa. Obsa eeggadhaa ijoollee teenallee nama miidiyaa kanarratti beektan seensisaa yaada irraa fuudhaa. Nu dhufa malee hin darbaa boru ammootiyyuu cubbuu kanaaf rabbillee itti nu gaafatuu danda'a waan ta'eef suutuma suutaan mucaan keessan akka isinii bahu hin barbaanne.
Caalaa mucaan asirra laxxate kun maal akkana bal'isime? Boora dhage caalaa. Jawaala bira jiru. Kun maa inni kan laxxafee taa'uunoo? Caalaa nure. Mul'atu. Ani aan paan paara rafte nahi bal. Na dhageeffata jara na caalaa. Ogummaa meelee si wanta kan dura harka sarara kan si Dembo yoleen si ada takka tarang. Oi. Fauzi. Jara kanya amma dede. Maasif. Boga mami. Takka sarara lafis. Fauzi ijoolleen qabdi nama lama moo nama tokko? Fauzi timi. Nama lama moo nama tokko akka qaban? Bo ummata koppilinkiin gootan yaakii biyyeen isaa nyaattu. Koppilinkiin godha. Namni nama tumaa jiru hin jiru. Qabnee ta'e garsiifne. Sodaattuudha. Harargee onneen qabdu. Harargeen akkana. Harargeen kijibaafti jettanii iyyitanii ijoolleen miira kaayitan ta'e qaqqabdee fidde nama bakkatti. Nama bakka qabdee fidde. Tumaan jiran agarsiisumaaf. Yoo kan jedhame immoo ni badan. Dhageeffadhu waan akkasii. Tomoonis yoo jiraatellee wanti rakkoo qabaan jirtu. Akka yaada kiyyaatti dhageeffadhu. Namni ijoollee arsii guutuu haa jedhanii malee ijoollee shirkaati jechuudha. Ijoollee mukoota arsii keessa ta'e ijoollee shirkaati. Tumoonis rakkoo. Namni gaafa qabee nama tumu rakkoo inni nama tumuuf osoo jiraatu ashaadu allaa ilaala arsii jedhi gaafa jedhee gandatti galchee gandaan nama tumu rakkoo inni isa sanii namaan galu si galee. Yoo tumamees wanti rakkoo qabaata kan jirtu. Maaliif leena'uu isaantu jammare waan irra jammaran hin beekne waan ta'eef. Kun eeggachuu miti. Dhugaadha qabanii tumuun jiraachuu qaba jechuudha. Yoo tumanis waan akka wanni rakkoo qaban jirtu. Tumamuus qaba. Dabalameellee qabamee tumamuu qaba. Ni galee. Arsii keessaa agarsiisa ofirraa balleessanitti abdiillee nagoomaa maqaan fayyada jechuudha. Wallaahi billaahi wanni sirkaa jaamu hin jirtu jechuudha. Baalagee warra kutaa keessanillee balleessaa jiru jechuudha. Wallaahi billaahi. Dhageeffadhu caalaa. Laali namni tokko wal dhabuu ni jira. Amma fakkeenyaaf ati nama kutaa biraatiin wal dhabuus ni dandeessa wal tumtaas. Gaafa garuu mootiyyuu jechoonni ati fayyadamtee ashaatu wallaa ilaa arsii jedhiiti jettee nama tokko cafeetu sababni isaa sanii maali? Gandummaadha moo waan siin gallee jiru. Kana jechuun mootiyyuu namaatu sharriitti yaade yookaan nama sharrii miti waan akkanaa nama sena warri jettaniis noo qonaasoo miti. Kun viidiyoo gabbaatee fi wanta qabatamaa garaa jirudha kan nuti dubbataa jiru. Sila kana ta'eef haqaas hin dabsina. Ijoolleen teenya tarsiitiis. Dhugaa barbaaddanii amma qabamee jiru kun cafaqamuus danda'a akkan isan tumametti ceefsamee tumamuus ni danda'a. Garuu fidaa deemaa mucaa sana. Lama qabdee ni danda'a. Lama. Tokko miti. Dhageeffadhu. Namni nama ofii irraa jiru jechuudha. Ijoollee teessan harkaa baasaa. Sini galee harkaa baasuu yoo dandeessan deemtanii harkaa baasuu hin dandeessan taanaan qabamee cafaqamee wanti isaan sana irratti raawwatame irratti raawwachuun dirqama ta'a. Ashaatu wallaa ilaalan harargee jechuun kana jechuun immoo ashaata akkasii hin qabsiifnu yoo qabsiisus